achi kadiiriin fa biratti buute naan jedhan malee maaltu akka achi na buuse maaltu akka afinfinne na hambise namni tokko namni beeku hin jiru ginoore hundinuu yuu Deesutti masgiinni kanaan beektaa minna masgiidin Nasrii. buna ofirratti ana buna onna goonaani nashimi kana buna osoo dhugu rafaan Tole rakkoo. yaa buna osoo dhugu rafaa Bunni bani narjiidha. Hirriba sitti hin dhiisu. An buna dhuminaan bar. Qaama eenyu rafaa buna fidee rakkoo. ansa jamir maadham zuurii ka isaa kudha lamatti Kaka kaasu salaattotti. Haadha faatee ishuma tana ifirraa dadhabee beekta kaleessa guyyaa guutuu naa baaraa oolte naa rabsaa oolte. maali Takka wayiiti jammuu fiqirimoo maal jetti? Kaleessas caljeetu mallaalaa oole dhuftee taatuun tiyya. As jalaa miyuuti ishii gootee turte laal. Wallaahi laazii. Ani caljeen taa'ee ilaaluu tureen ittiin booruu tureewu. no dhageeffadhu ati laali nama waasin Fatuu salaattee welkam. Fatu welcome lubbuun nama kaleessa yoo awwal mara dhuftee waasin jette miyuuti lammaffaa dibinaan bilookii abibti Amma bilookiidha bakka gaggeessee jira okkee? Akkota adaanaa godhu barreeffamati Baay'ee maasalaama. barreeffame si Iziniin hin godhaafi meeqoo iziniin hin godhaafi kashiin arrabsite. itti gadhiisi geessi abibti maal godhatan saree wal bala kan keeyyala ta'etu yoo isiin nagayaan ta'e nyaata kennuufidha yoo fesiif hin taa'inna dhaguftee kaasuudha Yaa nyaata nyaachuu diddee jirti sareen tun. kalaas kaasuuf biraa Nyaataan itti kan isteetiti nyaata gubbarraan waan biratti deemti waan ta'eef. Wallaa dhugaadhaa bar ani gisee bilookiin bakka bilookan hin beektu mootii tana nakkenna naggeeggeessa Wayi bilookiin ani ishii bilook ishii godhu laal oh my god aboo laal silaa laal ati jirtuu ishii daabbolla ishii kaa'u dhabar sila. Dhabama ishii godhe laal alhamdulillah. dhafaatee Aara fudhadhe. noo sanii miti faamilii dhageeffadha annin nama kamiyyuu nan kabaja nama taree nama guyyaa tokko yoo hadha na arrabsite wal kamayyuu hadha yoo na arrabsite irra ni taraafi miyuutiin godhu bor yoo na deebite bilookiin geggeessaa abiibi an cinqaan qabu bar cinqaa namni fooloo canna qabu tanan qaban miliyoona galuu kiyyaayyuu ani akka itti galillee hin beeku maaliif akka galillee hin beeku natti illee noo'ine natti illee hin qorrine. Wallahi waan ofii aan fooloo raajaa takka qabu. Osoo silaa fooloo raajaa qabaadde jechuun arraan tana namni bilookii kiyya keessa jiru nama bilookii keessaa baasee fixuu danda'u miti. Namni fooloo na godhe caalaa nama bilookii ta'ee mana kiyya jala irra Ammallee hedduu. gisee namni si arrabsu koomentii ol kaaftee dubbise rakkoo kan kee guddaan koomentii ol kaaftee dubbiftee hamileetti goote yuuzarii illee banatee dhufee akkasii arrabsu goota. Akka inni sila maal argitee na dabarsite jedhu dabarsita. Akkasii bara akkasii nama guban malee zim jedhanii maal si balleesse ebeluu maal balleessee akkas naan jedhaa jirta. Wallahi gizeen akkasii komantii isaanii san dubbisu gizeen dabbaramee kophaasee taa'u jiru komantii dubbisee fi bohara malee wallahi wabillahi nama dubbatu jalaa callisnaan bara haga namni sun gubatu ni beektaami. Akkasitti gubee nama kaleessa guyyaa guutuu gubuun tureen taa'ee laal irratti dhugaa irratti nyaadhaa. Caljee komantii nama biraa dubbisaa gubattee maraattee boodarra haasaa arrab moo fittee waan naan jettu laaltee udaan jechuu eegalte. Naannoo sanii miti asii jechuun Wallahi laasii. nama gaduma qabeetumaan biloog godheetumaan naga kiyyaan taa'a. Gadi jedhee aan koomentii badduu wajjin arguun dhabdu dabarsee biraan akkana gadi jennaan dabarsee nagatti. Abadan koomentii isaanii ol kaasee naman tubbifne koomentii warra na arrabsu. Maqaa isii kaasee moo inshaallah. Warri qarbii jalaa maqaa isii haa kaasu a'uuzu billah. Yaa maqaa ishiidhaan kaasuun maraattuun na habalteen kan nuti dubbadhu. Keerin godhu don't care. Okay. Shaqqal muka akka tiktookii kanarra sammuu yoon shaqqalinii sammuun si shaqqalte deebite. Shakkalaan bareeddu mi? Sammuu shaqqali'ee yoo sammuun shaqqalinii. Ati bara wallaahi billahi rabbii yakadde osoo waan mana tokko keessa galluuti jabana maxoofoo qabdu kana wallaahi guyyaa tokko guyyaa buqee irra si cabsuuf na godhu jiraara. Warabbal kaabaa. Waan fi saa akkas akkasiisan bar dawwaltee kottuu naan jettee barnuun fayyanii beektaami na yaami faadhame takkaa na bira kottu takkaa na yaami. Wallaahi dhugaa siin jedha. Waan nama maraachiti waan fi ni beektaami. Habiibti an kunoo argaa jirta boolla tana keessa kophaa kiyya waggaa afurii bara. Eenyu jira na bira mina hin. Waggaa afur boollata argitu tana keessa.
Ani sana Kophaa akkati. kiyya banadhee kophaa kiyya ati sanuu bar yeroo tokko tokko fa'a akka naannoyyuu timaatimii bituuf hangaafa timaatimii bitachuudhaaf manarraa osoo hin bahin ji'a takka ji'a lama gahu jira bar. Habibti kophummaan jannata zahamaa namaan qabdu qaaqa namaan qabdu nama akkuma mana keessattis kophaadha silkiillee namaa waliin haasa'u kophaadha. Hina ani akkasin teeba. Wayi mina dhisi waan hafi. Garuu Haala maal sii godha namni wanni namni sii godhu maal inni abitti yoo makaraadhaa fi balaasatti dabale malee maal sii fidan yoo balaa fi qaaqa makaraasitti dabalan malee wanni namni sii fidu tokko hin jiru abibti ba'a sirraa bu'a malee xaaxa sirraa bu'a malee amallee yeroo hunda porofaayilii kan kee jijjiiraa yeroo hunda asirra teettee wallaahi asura biyya gadhee. Mie baala 2026 kana jijjiiran. An lafatti illee nama si gorsaa asirratti illee nama si gorsaa an sitti himee jira. Wallaahi baay'ee sitti himee jira. Wallaahi si himee jira. Uf gaafadhu nama siif hin dhiphanneef hin dhiphatini. Hin argitaa lafatti waan si himu jira. Wallaahi nama siif hin dhiphanneef hin dhiphatin ummaa ta'e yoo taate. Ana obboleessa kiyyaaf hin dhiphadha nama siif hin dhiphanneef hin dhiphatin. Kasii dhiphate dhiphadhu kasii yaade yaadi. Nama osoo atasiin isaaf jecha dhukkubsattu yookaan isiif jecha dhukkubsattu inni achi jireenya ofii jiraatu yookaan ishiin achi jireenya ofii jiraattu. Hiriyaa ati isiif jecha aartee adasitti gubattu kan isiin achi jireenya ofii jiraattu kaati kophaa kee gubattu waat. Qoyimee sitti maan argita ati. Adaati faatee akkana ol qajeeltee deemte sitti fakkaate. Dogongora guyyaa tokko hojjedhe waggaa guutuu fakkeenya irraa fudhadha. Dogongora kiyya dogongora guyyaa takka waggaa guutuu fakkeenya irraa fudhadha. Waggaa guutuu dogongora kan kee ka guyyaa takka fakkeenya irraa fudhachuu qabda qaqqabdee of laalte. Eenyu fuuf dhiphisa jechuu qabda. Nama takka yoo wal dhabdee yoo addaan naftee jettee አሁን ሚኖራለሁ ከእሱም በኋላ ሚኖራለሁ መኖር ፈልጋለሁ ጀቹ ቀብደላል እንጅራዳ ኢሳ ስትለ ኢሳ ዱራትለ ንጅራዳ ወላሂ ብላሂ ጀተ ፍራ ያዱ ቀብዳቼ ፍራቼ ያዲ ofirraachi fageesse yaade mallaqa kan kee harka seef godhadhu kolkolee kaanii kan bibbitan deemin kan keessa jiraattu biyyi kaayiroodha. Biyyiti keessa jirtu biyya kaayirooti. Osoo hadda akka tasaa rakkinni wayii uumameetiin keessaa si fuudhaniitiin jiranii kanneen hunda abbaa biraati itti hafa. Haati ta'e as jiraatteen dhaaltu abbaan kee as jiraateen dhaalu. Obboleessi kee as jiraateen dhaalu. Osoo rakkinni wayii uumamee haddaan tana nurraa galaa jedhaniiti kaanee gallaa jechuudha. Sammuu kan kee teekkuuf godhii teekkaruuf godhii si caalallee beeku si caalallee quban qabu nama siif hin taane irraa godhii kasii ta'e itti godhii yeroo ammaa si jamiru namni nama hin barbaachisu jiraachuudhaaf namni nama hin barbaachisu yeroo ammaa jiraachuudhaaf kasi barbaachisu rabbii gaditti mallaqa. Wallaahi rabbii gaditti yeroo ammaa kasi barbaachisu jiraachuudhaaf mallaqa qofa si barbaachisa. Mallaqa qabaannaan fayyaa guutuu rabbi sii kennee qabaannaan overgeem qaachirraa fedhii jedhe tirfeedha. Biyya kana keessa teettee salbaja kan hin godhini garamitti deema maal godhuu qaba jedhiiti yaadi. Anuu fi kiyyaa waa godhadhee harkaan qabu waan takka harkaan qabu ginammoo wanni siin jedhu maal godhadhee yaa maal godhuu qaba akkam godhuu qaba sii galee. Garamitti socho'uu qaba jedhiiti yaadi. Anfatii haadha akkanatti olii gadi fiiddu sana gaafa dura dheengadda namni ni wannoo waraqata sirreeffatu osomaan itti wanno jedhu wanni hundi jala tarte. Miidiyaan tiktookiidhaas ittiin fayyadamii yoo dandeettetti fayyadamii amma dandeettetti qaqqabiitii itti fayyadam. Ka dabarsite hin dhundhumin wallaahi yoo zina daladdee dabarsite ilmoo dhaltee qottee yoo boolla keettee dabarsite waan dabarsitetti hin gaddini. Dabarse jedhi bakka dabarse katare muudannoo ka dhufuuf muuxannoo jedhi bakka
Wallaa dhugaa siin jira. Ilmoo dhaltee yoo boolla keettee dabarsite. Abada waan dabarsite saniif. Waan dabarsite saniif never ever hin gaddin. Dabarsite khalaas. Jaalala sobaatiin dabarsite. Jaalala dhugaatiin dabarsite. Abbaa manaa kan keetiin wal dhabde. Mallaqa nyaatamte. Lufe wanni lufu. Amma argitu kun okullee Yusuf. Waa meeqa keessa dabarsitee biyya Suudii tana keessatti dhagaamu kan meeqa keessa dabarsitee waa meeqa. Wallahi namni addunyaa tanarratti qormaata keessa hin dabarsine hin jiru. Amma kun isaanii dhiiftee distii keessaa nyaatte bifti siya ruusi maal godhu isaanii cinqayyette. Ngarana kanastu. Wallahi isaanii cinquun barbaachisu jettee distii keessa nyaatte foltakkitti si galee. Waan welcome. Kodhata. Nana dafate. Taasuutiin deebi'aa dafate dubbii distii ana siifin deebisa. Laaste kana kan arabni ni beektaa araba kana ofirra kadalee duuka bu'uudhaniif. Laaste kasumas akka dhageetti laastiin nyaata owwaatti nyaatanii beeki qaanyii qabdu namaati beeki dalagaadhanaaf. Anaaf partii isaaniif sunnaadha. Laaste kana keessa nyaadhee kaansarii nama fida distii keessa nyaadhoo qaanyii qabdi. Aishaadha irrooyya. Filannoo lamaffaadha kusii galtee akkasii qubanaa qabaadhu yaaladdeetii miti. Asootti gisee nana kasin jee qolee sama didda. Nana kasin jennaan takka tuqannaa maa akka funyaan ol qabdee teesse. Kuleessi sodaadhaa bara. Ilmoota nyaansi arrabsu an jechuun ijoollee miti abiyyootii ni qoosa malee. An nama bakkatti nama arrabsan beeku nama bakkatti nama qomatan beeku. Gadalgibu welcome. Asin arrabsu kun maali? No, odoo si arrabsitee iyyuu dhageeffadhu asoo. Nama gizee waan badii irra ati jirtu si arrabsu filadhu yeroo kamiinuu. Nama gizee badii irra ati jirtu, nama gizee dogongora irra ati jirtu si arrabsu filadhu. No, kullee kana dura beektaa kana dura ammaa miti dur na arrabsitee turte. Saniifin sodaadha. Saniifin ani kullee wallahi kullee saniifin bilbilallee sirraa kaasuu dide. Waasitti immoo asoo ati waan takka siima feetu akka feete fudhadhu ifdha addillee naan jee bilchina nan qabu ati hin qabdu. Bilchina nan qabu ati tasuma hin qabdu. Anama miidiyaa kana gubbarratti waan arrabsite wallahi haga misqala zarraa arramatti hin qabu. Miidiyaadha kun. Garuu immoo namooma kan keetu kun qabu abbaan fedheef kabachiisuu qabda. Ammoo haa ta'u ati as gubbabbahuun san as gubbatti iyyuun kan keessan namoota singeenyaaf balbalamanuu akka taate beeki. Yessa. Yaa suuta nyaata akka siiman dubbii jechaati akkanumatti siima jechaa yoo feete beeki. Osoo rakkoo nama ajjeefte anaa du'a. Walumaa galatti tan taane hin fedhu tanattanuu barbaadu. Osoo rakkoo nama ajjeefte osoo mudannoo rakkoo hedduu baay'ee nama ajjeefte addunyaa irratti ana addunyaa irra hin jiraadhu. Rabbitu rakkoo irraa na hambise. Amma kan keessa jiru nani beektaan takkaa himadhee miidiyaa irratti. Neeman. Haganam furdoo tana caalaa rakkoo furdoon irra hedduu qaba. Warri miidiyaa kun yeroo san qofaaf si ilaala malee waan si fayyadu hin qabu. Namni si fayyadu hiriyaa kan ta'e tatti duskattu yoo hiriyaa gaarii qabaatte. Hiriyaa citee si iddoo qabaatte. Si galtee? Ani amma hiriyaa tiita dhala wallahi keessa kiyyan beektu warabbal kaaba keessa kiyyan beektu ani. Geeleen tiita feete. Hiriyaa dhala gadalii haa galtu. Naaf muniira namni hiriyaa ni jira? Injiru. Isa dhugaatu muniira nan beektu. Hiriyaa tana maqaanatti dhayna gaa'is taaptaap godhamee namni hundi fassanu. Ani hiriyaa tana gaafa maqaanatti dhame. Hiriyaan na galaafate hiriyaan waa hedduu na goote ani tanaaf waggaa 5 kullee kophaa kee jiraachaa jiran beekta. Amata 5 mana keessa kophaa kee takka farratti kophaa jiraachuu istireessa tokko. Sagalee yeroo nama istireessa wayituun qabdu. Wallahi kophaa jiraachuu waan fi namni hundinuu walirra jira sagalee. Anamma dhageeffadhu kuullee mana kana keessatti anamma kophaa jiraadha. Sagalee nama tokko osoo namatti fagadi hin bahin gaafa ji'a 2 ga'u jira. Wallahi osoo namatti gadi hin bahin nama waliin argin gaafa ji'a 2 ga'u jira bakka nagahatti jechuudha. Gin maal godha beektaa? Hirriba wallaa sa'aatiinuu naaf hin geettu jira akkuma kophaa jiraadhu kanatti sa'aatiinuu naaf hin geettu maaliif hin dhufaa laayivii kiyya tiktookii kiyya dhufee sa'a 3 sa'a 4 sa'a 5 ta'a achirraa gadi bu'ee taanaan yookaan uffata kiyya miicadha yookaan ammoo mana keessa waan tokko goggodhadha
biizii dha bakka yeroon kiyya bakka sa'aatii lafaa qabu sa'aatii sila istireesii mataa na koree sa'aatii sila jireenyi gamaa gamanaa koodii na gaafattee paasoordii hoobanii naan jettu sana maal godhaa tiktookii dhufaan. Tiktookii kiyya dhufnaan taa'ee koomentii dubbisu osoo hin taane gastii banee taa'ee yaaduu osoo hin taane maal godhaa. Ol bahee laayiv geemii kiyyatti jinnii waliinillee insii waliinillee nan taphadha. Fakkeenyaaf ani gaafa asii ka'ee gara biyyaatitti galee waggaa 9 biyyaan baa hojjedhee gaafa asii ka'ee gara biyyaatitti galeetiin kadiiriin fa biratti gale san yeroo sani namni hundi xiqqaa guddaan quban akka baatu sheekiin yeroo sanarraa naasoon hin jiru sheekni yeroo sanarraa naasoon wanni miidiyaa kanarra jirtu hundi si